maqaa isaanii dhahuufuu nuti gatii kafaluu qabnudha. Ummata yeroo dukkanaa keessatti yeroo gartee namni amantiin tiyya miidhamu jirti sabni kiyya miidhamu jira hin beekne keessatti akka sabaa fi amantiin illee miidhamaadhaa jiru nama nu barsiisedha. Raayyaa jechuun waa nama gartee irra waa barreessinee yookaan arrabsinee maal jennuuni miti. Nama gartee yeroo dukkanaa keessatti yeroo ummanni keenya tokkollee dammaqee hin jirre keessatti yeroo gartee akka arraan tanaatti yoo rakkatanillee rakkoo isaanii namni quban qabneef keessatti nama gartee hawaasa kana mataa walii qabuudhaaf tokkummaa hawaasa kana walitti agaaruudhaaf hawaasa kana miidhamaa ta'uu isaa if barsiisuudhaaf nama carraaqaa turedha. Galanni harree dhiitichaan galaa jetti Oromoon. Yoo galata keenya galannummaan nuti isaanii galchinu galata harreedhaa ta'e malee Raayyaa jechuun nama tuqamuu qabu miti. Kana hoggaan isiniin jiru waa hedduutu jira. Namni gartee bishaan mataa ganna qabe miilan hanqatu jetti Oromoon hoggaan himmaayitu. Bishaan yoo mataa gubbaa nama ganna qabe miilan hanqatu. Silaahuu diin keenyaa tuqame. Taraayyaa fa'aa tuqamuudha numaa waan qajaja laalihu. Taisaan tuqamuu waan qajaja. Amantii teenyaatu tuqamaadhaa jira. Diin keenyaa tuqamaadhaa jira. Obboleeyyan kiyyaa nuti akka ummata muslimaa tokkotti ammallee ganaallee durillee naman tuynu ammallee naman tuynu asiichillee nama tuquuf hin deemnu. Walaakin ammoo nama amantii teenya nurraa tuquun nama amantii teenya gartee maqaa hin taane isiidha moggaasuun namoota kanaan nurraa dabadhaa jechuun ni qofa wanni jiru yoo ta'es. Harkirraa Raayyaa abbaa machaa dheengadda Oromummaa baru jiraa jen akkasumatti namnummaan Oromoo diigee hangaarraa gabrummaa jalatti mataa qaqqabeehu ummata islaamaa kanaa jedhamni san dhugaa barreessu. Waan ajaa'ibaati. Wama tukhfi suduruhum akbar akkuma rabbiin juu tu wanti qoodhaan barreessanii ol baasan kun ta'a afaan injaaniin warrabsanis wanti qooda. Ta'a afaan injaanii amantii teenya qeeqanis wanti qooda. Walaakin wama tukhfi suduruhum akbar tana rabbii ija subhaanahu wa ta'ala waan qoma isaanii keessa dhokateetu irra guddoodha. Waan qoma isaanii keessa dhoksanii dhiisaniitu irra guddoodha obboleeyyan kiyya. Raayyaa jechuun nama osoo isaan warri amma isa qeequu kun hin dhalatin qabsoodhaaf gaara keessa ture. Isaan hin beekan garuu sila maqaa isaa dha'uudhaafu maallaqa kafaluudha qaban. Maqaa isaa dha'uufu maallaqa kafalanii maqaa isaa dha'uudha qaban. Malee maqaa raayyaatu isaan birakkisaasa dha'uun jechuudha. Nama dheengadda Oromummaa bareejaniin osoo isaan hin dhalatin Oromummaa beeka raayyaan. Akkasumatti wallaahi akka dhugaa rabbiin namni Oromummaa fi amantii hunda barsiisan akka mataa kiyyaatti raayyumarraa hin baradde yoon jee kijibaa miti hooma dhugaati. Saabota isaan na barsiise amantii tiyya guutumaa guututtu osoon quraana garuu jiru yoon isa dhageeffadhu waa hunda isarraa hin baradde. Akkasumatti malee saba keenyaaf falmachuu akka qabnuu fi akka gartee amantiin teenyaas nu jabduu isiidhaaf lubbuu teenya akka kanninu saba keenyaaf illee akka wareegamnu kana hundaa waan isarraa hin baradde. Osoon xiqqeenya kiyyaan jechuu. Garuu waggaa Raayyaa dheengadda amantii bare waggaa jan hedduu nama gaddisiisamee tasaa as dhiibnee bira kunnu. Amantii Islaamaa warra isii hordofuutu mataa gannu qabu jiraa jan. Yaa obboleessoo namnummaan mataa uummata kana ol qabee weenyume akka dhugaa rabbiitti. Galanni harree dhiitichaan galaa sayyoo taate malee namni dura gaara seenee qabsoo eegale sheekotii teenya obboleessu. Uummanni gartee hawaaqa ifatus haa ta'u hagartee mataskaana deemuu warreen kaanis haa ta'u uummata kiristaanaa irraa amma badii takka illee agartu. Namas hin tuqan amantii namaan tuqan if kabajanii nagaan jiraatan. Walaakin ammoo uummatummaa reettaniin kana firraa hin dandeenye ajaa'iba. Waan gartee ni beeyta wanni takka qabdu akkasii eeggatee kabajaas eeggatee deemti. Taammoo akka hin qabnee fi tapha kan qabne asirra raatichi maal jetti. Maaliif jennaan bineensota gaaf tokko bishaanirra wal ga'anii leencinis jabeenya isaatii wajjin allaga kanarraa nagaan hin galuu barbaadaa jeejan. Bineensonni hundi kana jaan. Teeyiriin ammoo humna dhabuu isiitii wajjin kaa akkasii deebifa wanni jette annagee hangaluun barbaadu kana barbaadan as baay'atte jedhan. Waan ajaa'ibaati. Humaan dandeessuu bara nagama jette. Akkasii yaa obboleessoo sheekonni keenya wallahi waan isaan saba kanaaf dalagan tanaaf san yennee ol akkooyne yeroon takka illee nuuf hin fuutu. Sheekota keenya jechuun namni kitaaba irraa qara'ee gabruu muummatanaahu namni adoo namaan ni gabrooma waan jiru namni kitaaba irraa qara'ee baree barataniin teenyeen waan san firraa kaasuudhaaf dura falmii gaara seene sheekotii teenya. Akkuma beeytan jechuu tanaafi abaluu jee isin lakkaa'utti naa jamtu. Namni gartee dura saba kanaaf rasaasa dha'ee sheekotii teenya. Namni duris gartee saba kanaaf wareegamuu ture sheekotuma teenya. Namni falmachuu saba kana barsiise yoo falmatan gabrummaa keessaanii baa waan juu namni saba barsiise sheekotii teenya. Walaakin ammoo warri kanuma taa'ee gaaddisa akkama duyda namarra nyaachuu bare hawaan takka ifi hojjetee hin jirre hojjechuuf illee karoora hin qabne kun gartee taa'eetuma nama qeequu ifi uumaan hojjetu qeequu ifi gartee ka'een deemu ka tarkisuu tunujisaati. Walaakin ammoo nuti akka mataa keenyaatti yoo waan takka dubbannu duriis ta'e ammaas akkuma jaamu
ummata muslimaa tokkummaa teenyaan jaalatan addanu facaasan maarree teenyaan jaalatan akkas nu godhuu barbaada maarree keenyaan fedhan akkana waa hedduu takka nurra qaraama sanuma hunda sodaadhaaf caluma inneetuma deemna osoo waa hunda numa garru osoo beeynu sareen hubaa wajjii jette jan yoo gongoo dura darbitu sareen hubaa wajjii nyaatti osuma beeynu hubaa wajjii nyaannaa jette jan nulleen akkasumatti osuma beeynu hubaa wajjii jennee waa hedduu takka obsineetuma cal jennee mee yoo rabbiin nurraa guute waan akkanaa jala laalluttumaa dhiifnu inneetuma ofirraa waa hunda waa hedduu takka gartee walit dhiifneetuma deemna ammallee gartee mee namni keenya keessaa nuti warri amantii islaamaa qabu jechuun arraba fi tiifachuun amantii teenya keessatti harka fi tiifachuun miila fi tiifachuun ija fi gurra fi amantiin teenya nu barsiifte yoo jecha tokko gartee dubbanne kan taane ni barreeffama jecha keenya sanii boruu nutti as ba'uudhaaf ta'a laata irra qixaaxamnamoo irra sawaabeeffamna waan jiruutu nuti nu yaachisa waa hunda dubbachuu fi waa hunda harachuu waa hunda dha'uu fi waa hunda dhiituun aadaa islaamaatii miti namni islaamaa ija isaa tiifata gurra isaa tiifata arraba isaa tiifata harkaa miila isaa tiifachaadhaa deema ijjannaa ijannu keessatti dhiiroo jannaata rabbii nurraa jaalatamu nurraa jibbeennee if eeggachaadhaa deemna akkanuma kaan waraannee kaan dirree kaan maal godhuun hojii teenyaa miti walaakin ammoo sun hojii teenya ta'uu dhabuu wajjin nuti nama akkana nama eeggatu ta'uu keenyaa wajjin eeggatamuu dhabnee hoggaa kaanii nu mooraanamnu hoggaa kaanii nu marrabsamnu kuwaan hedduu nama gaddisiisu yaa baleesso haa wal kaba maqaa isaanii dhahuufuu nuti gatii kafaluu qabnudha ummata yeroo dukkanaa keessatti yeroo gartee namni amantiin tiyya miidhamu jirti sabni kiyya miidhamu jira hin beekne keessatti akka sabaa fi amantiin illee miidhamaadhaa jiru nama nu barsiisedha raayyaa jechuun waa nama gartee irra waa barreessinee yookaan arrabsinee maal jennuuni miti nama gartee yeroo dukkanaa keessatti yeroo ummanni keenya tokkollee dammaqee hin jirre keessatti yeroo gartee akka arraan tanaatti yoo rakkatanillee rakkoo isaanii namni quban qabneef keessatti nama gartee hawaasa kana mataa walii qabuudhaaf tokkummaa hawaasa kana walitti agaaruudhaaf hawaasa kana miidhamaa ta'uu isaa if barsiisuudhaaf nama carraaqaa turedha. Galanni harree dhiitichaan galaa jetti Oromoon yoo galata keenya galannummaan nuti isaanii galchinu galata harreedhaa ta'e malee raayyee jechuun nama tuqamuu qabu miti. Kana hoggaan isiniin jiru waa hedduutu jira. Namni gartee bishaan mataa ganna qabe miilan hanqatu jetti Oromoon hoggaa mammaaytu bishaan yoo mataa gubbaa nama ganna qabe miilan hanqatu silaahuu diin keenyaa tuqame. Taraayya faa tuqamuudha numaa waan qajaja laalihu taisaan tuqamuu waan qajaja amantii teenyaatu tuqamaadhaa jira diin keenyaa tuqamaadhaa jira obboleeyyan kiyyaa nuti akka ummata muslimaa tokkotti ammallee ganaallee durillee naman tuynu ammallee naman tuynu asiichillee nama tuquuf hin deemnu walaakin ammoo nama amantii teenya nurraa tuquun nama amantii teenya gartee maqaa hin taane isii moggaasuun namoota akkanaa kanaan nurraa dabadhaa jechuun qofa wanni jiru yoo ta'es harkirraa raayyaa abbaa machaadheen gadda oromummaa baru jiraa jen akkasumatti namnummaan Oromoo diigee hangaarraa gabrummaa jalatti mataa qaqqabeehu ummata islaamaa kanaa jedhamni san hoggaa barreessu waan ajaa'ibaatti wamaa tukhfii suduuruhum akbar akkuma rabbiin juu tu waan xiqqoodha hangi barreessanii ol baasan kun ta'a afaaniin jaaniin warrabsanis waan xiqqoodha ta'a afaaniin janii amantii teenya qeeqanis waan xiqqoodha walaakin wamaa tukhfii suduuruhum akbar tana rabbii ija subhaanahu wa ta'aalaa waan qoma isaanii keessa dhokateetu irra guddoodha waan qoma isaanii keessa dho'isanii dhiisaniitu irra guddoodha obboleeyyan kiyya raayyaa jechuun nama osoo isaan warri amma isa qeequu kun hin dhalatin qabsoodhaaf gaara keessa ture isaan hin beekan garuu silaa maqaa isaa dha'uudhaafuu maallaqa kafaluudha qaban maqaa isaa dha'uufuu maallaqa kafalanii maqaa isaa dha'uudha qaban malee maqaa raayyaatu isaan birakkisaasa dha'uun jechuudha nama deengadda oromummaa bareejaniin osoo isaan hin dhalatin oromummaa beeka raayyaa akkasumatti wallaahi akka dhugaa rabbiin namni oromummaa fi amantii huna barsiisan akka mataa kiyyaatti raayyuma irraa hin baradhee waan jeeq jibaa miti uuma dhugaati saabota isaan na barsiise amantii tiyya guutumaa guututtu osoon quraana garuu jiruu yoon isa dhageeffadhu waa hunda isarraa hin baradhe akkasumatti malee saba keenyaaf falmachuu akka qabnuu fi akka gartee amantiin teenyaas nu jabduu isiidhaaf lubbuu teenya akka kanneenuu saba keenyaaf illee akka wareegamnu kana hundaa waan isarraa hin baradhe osoon xiqqeenya kiyyaan jechuu garuu hoggaa raayyee deengadda amantii bare hoggaa jan hedduu nama gaddisiisamee tasaa asit dhiibnee abira kunnu amantii islaamaa warra isii hordofuutu mataa gannu qabu jiraa jan yaa obboleeyso namnummaan mataa ummata kana ol qabee weenyume akka dhugaa rabbiitti galanni harree dhiitichaan galaa sayyoo taate malee namni dura gaara seenee qabsoo eegale sheekotii teenya obboleeyso ummanni gartee hawaaqa ifatus haa ta'u hagartee mataskaana deemuu warreen kaanis haa ta'u ummata kiristaanaa irraa amma badii takka illee wana gartu نماس انتقن أمانتين أمان تقن إبخاب جنين نجى أنجراتن ولكن أمو أمتهم مارة التنين كنا فرّا هندن دينا جايبا وان قرتين نبيتا ونتا كتاكا قبدو أكسي إيقاتي خبجاسي إيقاتي ديمت
taammoo akkan qabnee fi tapha kan qabne asirra raatichi maal jetti maaliif jennaan bineensota gaaf tokko bishaanirra wal ga'anii leencinis jabeenya isaatii wajjin allaga kanarraa nagaan galuu barbaadaa jeejam bineensonni hundi kana jaan teeyriin ammoo humna dhabuu isiitii wajjin kaa akkasitti deebifa wanni jette annagee hangaluun barbaadu kana barbaadan as baay'ette jedhan waan ajaa'ibaati humaan dandeessu bara nagama jette akkasii yaa obboleessoo sheekonni keenya wallahi waan isaan saba kanaaf dalagan tanaaf san yennee ola koyne yeroon takkallee nuuf hin fuutu sheekota keenya jechuun namni kitaaba irraa qara'ee gabru mumatanaahu namni adoo namaanni gabrooma waan jiru namni kitaaba irraa qara'ee baree barataniin teenyeeni waan san firraa kaasuudhaaf dura falmii gaara seene sheekotii teenya akkuma beeytan jechuu tanaafi abaluu jee isin lakkaa'utti naa jamtu namni gartee dura saba kanaaf rasaasa dhee sheekotii teenya namni duris gartee saba kanaaf wareegamuu ture sheekotuma teenya namni falmachuu saba kana barsiise yoo falmatan gabrummaa keessaanii baa waan juu namni saba barsiise sheekotii teenya walaakin ammoo warri kanuma taa'ee gaaddisa akkama duyda namarra nyaachuu bare khawaan takka ifi hojjetee hin jirre ka hojjechuuf illee karoora hin qabne kun gartee taa'eetuma nama qeequu ifi waan hojjetu qeequu ifi gartee ka'een deemu ka tarkisuu tunujisaati walaakin ammoo nuti akka mataa keenyaatti yoo waan takka dubbannu duriis ta'ee ammaas akkuma jaamu ummata muslimaa tokkummaa teenyaan jaalatan addanu facaasan maarree teenyaan jaalatan akkas nu godhuu barbaada maarree keenyaan fedhan akkana waan hedduu takka nurra qaraama sanuma hunda sodaadhaaf caluma inneetuma deemnu osoo waa hunda numa garru osoo numa osoo beeynu sareen hubaa wajjii jette jan yoo gongoo dura darbitu sareen hubaa wajjii nyaatti osuma beeynu hubaa wajjii nyaannaa jette jan nulleen akkasumatti osuma beeynu hubaa wajjii jennee waa hedduu takka obsineetuma cal jennee mee yoo rabbiin nurraa guute waan akkanaa jala laalluttumaa dhiifnu inneetuma ofirraa waa hunda waa hedduu takka gartee walit dhiifneetuma deemna ammallee gartee mee namni keenya keessaa nuti warri amantii islaamaa qabu jechuun arraba fi tiifachuun amantii teenya keessatti harka fi tiifachuun miila fi tiifachuun ija fi gurra fi amantiin teenya nu barsiifte yoo jecha tokko gartee dubbanne kan taane ni barreeffama jecha keenya sanii boruu nutti as ba'uudhaaf ta'a laata irra qixaaxamnamoo irra sawaabeeffamna waan jiruutu nuti nu yaachisa waa hunda dubbachuu fi waa hunda harachuu waa hunda dha'uu fi waa hunda dhiituun aadaa islaamaatii miti namni islaamaa ija isaa tiifata gurra isaa tiifata arraba isaa tiifata harkaa miila isaa tiifachaadhaa deema ijannu keessatti dhiiroo jannaata rabbiin nurraa jaalatamu nurraa jibbeennee if eeggachaadhaa deemnu akkanuma kaan waraannee kaan dirree kaan maal godhuun hojii teenyaa miti walaakin ammoo sun hojii teenya ta'uu dhabuu wajjin nuti nama akkana nama eeggatu ta'uu keenyaa wajjin eeggatamuu dhabnee hoggaa kaanii nu mooraanamnu hoggaa kaanii nu marrabsamnu waan hedduu nama gaddisiisu yaa obboleessoo haa wal kaba maqaa isaanii dhahuufuu nuti gatii kafaluu qabnudha ummata yeroo dukkanaa keessatti yeroo gartee namni amantiin tiyya miidhamuu jirti sabni kiyya miidhamuu jira hin beekne keessatti akka sabaa fi amantiin illee miidhamaadhaa jiru nama nu barsiise dharaa jechuun waa nama gartee irra waa barreessinee yookaan arrabsinee maal jennuuni miti nama gartee yeroo dukkanaa keessatti yeroo ummanni keenya tokkollee dammaqee hin jirre keessatti yeroo gartee akka arraan tanaatti yoo rakkatanillee rakkoo isaanii namni quban qabneef keessatti nama gartee hawaasa kana mataa walii qabuudhaaf tokkummaa hawaasa kana walitti agaaruudhaaf hawaasa kana miidhamaa ta'uu isaa if barsiisuudhaaf nama carraaqaa turedha. Galanni harree dhiitichaan galaa jetti Oromoon yoo galata keenya galannummaan nuti isaanii galchinu galata harreedhaa ta'e malee raayyee jechuun nama tuqamuu qabu miti. Kana hoggaan isiniin jiru waa hedduutu jira. Namni gartee bishaan mataa ganna qabe miilan hanqatu jetti Oromoon hoggaa mammaaytu bishaan yoo mataa gubbaa nama ganna qabe miilan hanqatu silaahuu diin keenyaa tuqame. Taraayya faa tuqamuudha numaa waan qajaja laalihu taisaan tuqamuu waan qajaja amantii teenyaatu tuqamaadhaa jira diin keenyaa tuqamaadhaa jira obboleeyyan kiyyaa nuti akka ummata muslimaa tokkotti ammallee ganaallee durillee naman tuynu ammallee naman tuynu asiichillee nama tuquuf hin deemnu walaakin ammoo nama amantii teenya nurraa tuquun nama amantii teenya gartee maqaa hin taane isii moggaasuun namoota akkanaa kanaan nurraa dabadhaa jechuun qofa wanni jiru yoo ta'es harkirraa raayyaa abbaa macaadheen gadda oromummaa baru jiraa jen akkasumatti namnummaan Oromoo diigee hangaarraa gabrummaa jalatti mataa qaqqabeehu ummata islaamaa kanaa jedhamni san dhugaa barreessu waan ajaa'ibaatti wamaa tukhfii suduuruhum akbar akkuma rabbiin juu tu waan xiqqoodha hangi barreessanii ol baasan kun ta'a afaaniin jaaniin warrabsanis waan xiqqoodha ta'a afaaniin janii amantii teenya qeeqanis waan xiqqoodha walaakin wamaa tukhfii suduuruhum akbar tana rabbii ija subhaanahu wa ta'aalaa waan qoma isaanii keessa dhokateetu irra guddoodha waan qoma isaanii keessa dho'isanii dhiisaniitu irra guddoodha obboleeyyan kiyya raayyee jechuun nama osoo isaa warri amma isa qeequ kun hin dhalatin
qabsoodhaaf gaara keessa ture isaan hin beekan garuu sila maqaa isaa dha'uudhaafu maallaqa kafaluudha qaban maqaa isaa dha'uufu maallaqa kafalanii maqaa isaa dha'uudha qaban malee maqaa raayyaatu isaan birakkisaasa dha'uun jechuun nama deengadda oromummaa baree janiin osoo isaan hin dhalatin oromummaa beeka raayyaan akkasumatti wallaahi akka dhugaa rabbiin namni oromummaa fi amantii una barsiisan akka mataa kiyyaatti raayyuma irraa hin baraddee waan jee kijibaa miti uuma dhugaati saabota isaan na barsiise amantii tiyya guutumaa guututtu osoon quraana garuu jiruu yoon isa dhageeffadhu waa hunda isarraa hin baradde akkasumatti mallee saba keenyaaf falmachuu akka qabnuu fi akka gartee amantiin teenyaas nu jabduu isiidhaaf lubbuu teenya akka kanneenuu saba keenyaaf illee akka wareegamnu kana hundaa waan isarraa hin baradde osoon xiqqeenya kiyyaan jechuu garuu waggaa raayyaa deengadda amantii bare waggaa jan hedduu nama gaddisiisamee tasaa asit dhiibnee abira kunnu amantii islaamaa warra isii hordofuutu mataa gannu qabu jiraa jan yaa obboleessoo namnummaan mataa ummata kana ol qabee weenyume akka dhugaa rabbiitti galanni harree dhiitichaan galaa sayyoo taate malee namni dura gaara seenee qabsoo eegale sheekotii teenya obboleessu ummanni gartee khawaageeffatus haa ta'u hagartee mataskaana deemuu warreen kaanis haa ta'u ummata kiristaanaa irraa amma badii takka illee una gartu namaas hin tuqan amantii namaan tuqan if kabajanii nagaan jiraatan walaakin ammoo ummatummaa reettaniin kana firraa hin dandeenye ajaa'iba waan gartee ni beeyta wanni takka takka qabdu akkasii eeggattee kabajaa si eeggattee deemti taammoo akka hin qabnee fi tapha kan qabne asirra raatichi maal jetti maaliif jennaan bineensota gaaf tokko bishaanirra wal ga'anii leencinis jabeenya isaatii wajjin allaga kanarraa nagaan hin galuu barbaadaa jeejam bineensonni hundi kana jaan teeyiriin ammoo humna dhabuu isiitii wajjin kaa akkasitti deebifa wanni jette annagee hangaluun barbaadu kana barbaadan as ba'a jette jedhan waan ajaa'ibaati humaan dandeessu bara nagama jette akkasii yaa obboleessoo sheekonni keenya wallahi waan isaan saba kanaaf dalagan tanaaf san yennee ol akkooyne yeroon takka illee nuuf hin fuutu sheekota keenya jechuun namni kitaaba irraa qara'ee gabruu mumatanaahu namni adoo namaan ni gabrooma waan jiru namni kitaaba irraa qara'ee baree barataniin teenyeeni waan san firraa kaasuudhaaf dura falmii gaara seene sheekotii teenya akkuma beeytan jechuu tanaaf abaluu jee isin lakkaa'utti naa jamtu namni gartee dura saba kanaaf rasaasa dhee sheekotii teenya namni duris gartee saba kanaaf wareegamuu ture sheekotuma teenya namni falmachuu saba kana barsiise yoo falmatan gabrummaa keessaanii baa waan juu namni saba barsiise sheekotii teenya walaakin ammoo warri kanuma taa'ee gaaddisa akkama duyda namaarra nyaachuu bare hawaan takka ifi hojjetee hin jirre ka hojjechuuf illee karoora hin qabne kun gartee taa'eetuma nama qeequu ifi waan hojjetu qeequu ifi gartee ka'een deemu ka deemu ka tarkisuu tunujisaati walaakin ammoo nuti akka mataa keenyaatti yoo waan takka dubbannu duriis ta'ee ammaas akkuma jaamu ummata muslimaa tokkummaa teenyaan jaalatan addanu facaasan maarree teenyaan jaalatan akkas nu godhuu barbaada maarree keenyaan fedhan akkana waan hedduu takka nurra qaraama sanuma hunda sodaadhaaf caluma inneetuma deemnu osoo waa hunda numa garruu osoo numa osoo beeynuu sareen hubaa wajjii jette jan yoo gongoo dura darbitu sareen hubaa wajjii nyaatti osuma beeynuu hubaa wajjii nyaannaa jette jan nulleen akkasumatti osuma beeynuu hubaa wajjii jennee waa hedduu takka obsineetuma cal jennee mee yoo rabbiin nurraa guute waan akkanaa jala laalluttumaa dhiifnu inneetuma ofirraa waa hunda waa hedduu takka gartee walit dhiifneetuma deemna ammallee gartee mee namni keenya keessaa nuti warri amantii islaamaa qabu jechuun arraba fi tiifachuun amantii teenya keessatti harka fi tiifachuun miila fi tiifachuun ija fi gurra fi amantiin teenya nu barsiifte yoo jecha tokko gartee dubbanne kan taane ni barreeffama jecha keenya sanii boruu nutti as ba'uudhaaf ta'a laata irra qixaaxam namoo irra sawaabeeffamna waan juutu nuti nu yaachisa waa hunda dubbachuu fi waa hunda harachuu waa hunda dha'uu fi waa hunda dhiituun aadaa islaamaatii miti namni islaamaa ija isaa tiifata gurra isaa tiifata arraba isaa tiifata harkaa miila isaa tiifachaadhaa deema ijjannaa ijannu keessatti dhiiroo ijannaa rabbiin nurraa jaalatamu nurraa jibbeennee if eeggachaadhaa deemna akkanuma kaan waraannee kaan dirree kaan maal godhuun hojii teenyaa miti walaakin ammoo sun hojii teenya ta'uu dhabuu wajjin nuti nama akkana nama eeggatu ta'uu keenyaa wajjin eeggatamuu dhabnee hoggaa kaanii nu waraanamnu hoggaa kaanii nu marrabsamnu waan hedduu nama gaddisiisu yaa obboleessoo haa wal kabajaa maqaa isaanii dhahuufuu nuti gatii kafaluu qabnudha ummata yeroo dukkanaa keessatti yeroo gartee namni amantiin tiyya miidhamuu jirti sabni kiyya miidhamuu jiraa hin beekne keessatti akka sabaa fi amantiin illee miidhamaadhaa jiru nama nu barsiise dharaayyee jechuun waa nama gartee irra waa barreessinee yookaan arrabsinee maal jennuuni miti nama gartee yeroo dukkanaa keessatti yeroo ummanni keenya tokkollee dammaqee hin jirre keessatti yeroo gartee akka arraan tanaatti yoo rakkatanillee rakkoo isaanii namni quban qabneef keessatti nama gartee hawaasa kana mataa walii qabuudhaaf tokkummaa hawaasa kana walitti agaaruudhaaf
hawaasa kana miidhamaa ta'uu isaa if barsiisuudhaaf nama carraaqaa turedha. Galanni harree diitichaan galaa jetti Oromoon. Yoo galata keenya galannummaan nuti isaanii galchinu galata harreedhaa ta'e malee raayyee jechuun nama tuqamuu qabu miti. Kana hoggaan isiniin jiru waa hedduutu jira. Namni gartee bishaan mataa ganna qabe miilan hanqatu jetti Oromoon hoggaa maayittu. Bishaan yoo mataa gubbaa nama ganna qabe miilan hanqatu. Silaahuu diin keenyaa tuqame. Taraayyaa faa tuqamuudha numaa waan qajaja laalihu. Taisaan tuqamuu waan qajaja. Amantii teenyaatu tuqamaadhaa jira. Diin keenyaa tuqamaadhaa jira. Obboleeyyan kiyyaa nuti akka ummata muslimaa tokkotti ammallee ganaallee durillee naman tuynu ammallee naman tuynu asiichillee nama tuquuf hin deemnu. Walaakin ammoo nama amantii teenya nurraa tuquun nama amantii teenya gartee maqaa hin taane isii moggaasuun namoota kanaa kanaan nurraa dabadhaa jechuun qofa wanni jiru yoo ta'es. Harkirraa raayyaa abbaa machaa dheengadda Oromummaa baru jiraa jen akkasumatti namnummaan Oromoo diigee hangaarraa gabrummaa jalatti mataa qaqqabeehu ummata islaamaa kanaa jedhamni san dhugaa barreessu. Waan ajaa'ibaati. Wama tukhfi suduruhum akbar akkuma rabbiin juu tu waan xiqqoodha hangi barreessanii ol baasan kun ta'a afaan injaaniin warrabsanis waan xiqqoodha. Ta'a afaan injanii amantii teenya eeganis waan xiqqoodha. Walaakin wama tukhfi suduruhum akbar tana rabbii ija subhaanahu wa ta'ala waan qoma isaanii keessa dhokateetu irra guddoodha. Waan qoma isaanii keessa dhoksanii dhiisaniitu irra guddoodha balayyaan kiyya. Raayyee jechuun nama osoo isaa warri amma isa qeequu kun hin dhalatin qabsoodhaaf gaara keessa ture. Isaan hin beekan garuu sila maqaa isaa dha'uudhaafu maallaqa kafaluudha qaban. Maqaa isaa dha'uufu maallaqa kafalanii maqaa isaa dha'uudha qaban. Malee maqaa raayyaatu isaan bira qisaasa dha'uun jechuudha. Nama dheengadda Oromummaa bareejaniin osoo isaan hin dhalatin Oromummaa beeka raayyaan. Akkasumatti wallaahi akka dhugaa rabbiin namni Oromummaa fi amantii hunda barsiisan akka mataa kiyyaatti raayyuma irraa hin baradhee waan jeeq jibaa miti uuma dhugaati. Saabota isaan na barsiise amantii tiyya guutumaa guututtu osoon quraana garuu jiru yoon isa dhageeffadhu waa hunda isarraa hin baradhe. Akkasumatti mallee saba keenyaaf falmachuu akka qabnuu fi akka gartee amantiin teenyaas nu jabduu isiidhaaf lubbuu teenya akka kanninu saba keenyaaf illee akka wareegamnu kana hundaa waan isarraa hin baradhe. Osoon xiqqeenya kiyyaan jechuu. Garuu waggaa raayyee dheengadda amantii bare waggaa jan hedduu nama gaddisiisamee tasaa asit dhiibnee abira kunnu. Amantii islaamaa warra isii hordofuutu mataa gannu qabu jiraa jan. Yaa obboleessoo namnummaan mataa uummata kana ol qabee wayeenyu meeqa dhugaa rabbiitti. Galanni harree diitichaan galaa sayyoo taate malee namni dura gaara seenee qabsoo eegale sheekotii teenya obboleessu. Uummanni gartee hawaaqa ifatus haa ta'u hagartee mataskaana deemuu warreen kaanis haa ta'u uummata kiristaanaa irraa amma badii takka illee waan agartu. Namaa sin tuqan amantii namaan tuqan if kabajanii nagaan jiraatan. Walaakin ammoo uummatummaa reettaniin kana ofirraa hin dandeenye ajaa'iba. Waan gartee ni beeyta wanni takka qabdu akkasii eeggattee kabajaa si eeggattee deemti. Ta'ammoo akka hin qabnee fi tapha kan qabne asirra raatichi maal jetti. Maaliif jennaan bineensota gaaf tokko bishaanirra wal ga'anii leencinis jabeenya isaatii wajjin allaga kanarraa nagaan hin galuu barbaadaa jeejan. Bineensonni hundi kana jaan. Teeyiriin ammoo humna dhabuu isiitii wajjin kaa akkasii deebifa wanni jette annagee hangaluun barbaadu kana barbaadan as ba'a jette jenna. Waan ajaa'ibaati. Humaan dandeessu bara nagama jette. Akkasii yaa obboleessoo sheekonni keenya wallahi waan isaan saba kanaaf dalagan tanaaf san yennee ol akkooyne yeroon takka illee nuuf hin fuutu. Sheekota keenya jechuun namni kitaaba irraa qara'ee gabruu mumatanaahu namni adoo namaan ni gabrooma waan jiru namni kitaaba irraa qara'ee baree barataniin teenyeeni waan san firraa kaasuudhaaf dura falmii gaara seene sheekotii teenya. Akkuma beeytan jechuu tanaaf abaluu jee isin lakkaa'utti naa jamtu. Namni gartee dura saba kanaaf rasaasa dha'ee sheekotii teenya. Namni duris gartee saba kanaaf wareegamuu ture sheekotuma teenya. Namni falmachuu saba kana barsiise yoo falmatan gabrummaa keessaanii baa waan juu namni saba barsiise sheekotii teenya. Walaakin ammoo warri kanuma taa'ee gaaddisa akkama duyda namarra nyaachuu bare hawaan takka ifi hojjetee hin jirre ka hojjechuuf illee karoora hin qabne kun gartee taa'eetuma nama qeequu ifi waan hojjetu qeequu ifi gartee ka'een deemu ka deemu ka tarkisuu tunujisaati. Walaakin ammoo nuti akka mataa keenyaatti yoo waan takka dubbannu duriis ta'ee ammaas akkuma jaamu ummata muslimaa tokkummaa teenyaan jaalatan addanu facaasan maarree teenyaan jaalatan akkas nu godhuu barbaada maarree keenyaan fedhan akkana waan hedduu takka nurra qaraama sanuma hunda sodaadhaaf caluma inneetuma deemnu osoo waa hunda numa garuu osoo numa osoo beeynuu sareen hubaa wajjii jette jen yoo gongoo dura darbitu sareen hubaa wajjii nyaatti osuma beeynuu hubaa wajjii nyaannaa jette jen nulleen akkasumatti osuma beeynuu hubaa wajjii jennee waa hedduu takka obsineetuma cal jennee mee yoo rabbiin nurraa guute waan akkanaa jala laalluttumaa dhiifnu inneetuma ofirraa waa hunda waa hedduu takka gartee walit dhiifneetuma deemna ammallee gartee mee namni keenya
خيساو نتي وري أمنتي إسلاما قبويتشون الرب في تيفتشون أمنتي تيجنا خيست حركة في تيفتشون ميلا في تيفتشون إجا في قرة في أمنتي تيجنا برسيبت يو جتشة توكو غرتي دبرني خنتان إني بريبو ما جتشة خينجا سني برو نتزبو دافتا لا تيرا كتاتا ونمو إرى الصوابي فمنوان جوتو نتي نواتشيسا واهند دبتشو في واهند هارتشو واهند رأو في واهند ريتون عادة إسلاماتي متي نمني إسلاما إجاسا تيفتا قرسا تيفتا الربسا تيفت حركة ميلا سا تيفت شارا ديما إجنا إجنو خيستي ديرو جنة ربي نورا جالة منورا جبيني في كشارا ديم أكنما خاوراني خان ديري خامال برون وجيتين نامت ولكن أمو سنوجيتين يتهو دبو وجين نوتي نما كان نما إيقاتو تهو خينا وجين إيقاتمو دبني هقا خاني نمورا نمنو هقا خاني نمارا سمنو خوان يدونا مقدسيسو يا بليسو هاول كبر مقا ساني دهو فونو تيغتي خفلو قبنودا ummata yeroo dukkanaa keessatti yeroo gartee namni amantiin tiyya miidhamuu jirti sabni kiyya miidhamuu jira hin beekne keessatti akka sabaa fi amantiin illee miidhamaadhaa jiru nama nu barsiise dha jechuun waa nama gartee irra waa barreessinee yookaan arrabsinee maal jennuun miti nama gartee yeroo dukkanaa keessatti yeroo ummanni keenya tokkollee dammaqee hin jirre keessatti yeroo gartee akka arraan tanaatti yoo rakkatanillee rakkoo isaanii namni quban qabneef keessatti nama gartee hawaasa kana mataa walii qabuudhaaf tokkummaa hawaasa kana walitti agaaruudhaaf hawaasa kana miidhamaa tahuu isaa if barsiisuudhaaf nama carraaqaa turedha. Galanni harree diitichaan galaa jette Oromoon yoo galata keenya galannummaan nuti isaanii galchinu galata harreedhaa ta'e malee raayyee jechuun nama tuqamuu qabu miti. Kana hoggaan isiniin jiru waa hedduutu jira. Namni gartee bishaan mataa ganna qabe miiran hanqatu jette Oromoon hoggaan himaayitu bishaan yoo mataa gubbaa nama ganna qabe miiran hanqatu silaahuu diin keenyaa tuqame. Taraayya faa tuqamuudha numaa waan qajaja laalihu taisaan tuqamuu waan qajaja amantii teenyaatu tuqamaadhaa jira diin keenyaa tuqamaadhaa jira obboleeyyan kiyyaa nuti akka ummata muslimaa tokkotti ammallee ganaallee durillee naman tuynu ammallee naman tuynu asiichillee nama tuquuf hin deemnu walaakin ammoo nama amantii teenya nurraa tuquun nama amantii teenya gartee maqaa hin taane isii moggaasuun namoota kanaa kanaan nurraa dabadhaa jechuun qofa wanni jiru yoo ta'es harkirraa raayyaa abbaa machaa dheengadda oromummaa baru jiraa jen akkasumatti namnummaan Oromoo diigee hangaarraa gabrummaa jalatti mataa qaqqabeehu ummata islaamaa kanaa jedhamni san dhugaa barreessu waan ajaa'ibaatti wama tukhfi suduruhum akbar akkuma rabbiin juu tu waan xiqqoodha hangi barreessanii ol baasan kun taa afaan injaaniin warrabsanis waan xiqqoodha taa afaan injanii amantii teenya gaaganis waan xiqqoodha walaakin wama tukhfi suduruhum akbar tana rabbii ija subhaanahu wa ta'ala waan qoma isaanii keessa dhokateetu irra guddoodha waan qoma isaanii keessa dhoysanii dhiisaniitu irra guddoodha obboleeyyan kiyya raayyee jechuun nama osoo isaan warri amma isa qabu kun hin dhalatin qabsoodhaaf gaara keessa ture isaan hin beekan garuu silaa maqaa isaa dha'uudhaafu maallaqa kafaluudha qaban maqaa isaa dha'uufu maallaqa kafalanii maqaa isaa dha'uudha qaban malee maqaa raayyaatu isaan birakkisaasa dha'uun jechuudha nama dheengadda oromummaa bareejaniin osoo isaan hin dhalatin oromummaa beeka raayyaan akkasumatti wallaahi akka dhugaa rabbiin namni oromummaa fi amantii una barsiisan akka mataa kiyyaatti raayyuma raayin baradhee waan jeex jibaa miti uuma dhugaati saabota isaan na barsiise amantii tiyya guutumaa guututtu osoon quraana garuu jiruu yoon isa dhageeffadhu waa hunda isa raayin baradhe akkasumatti mallee saba keenyaaf falmachuu akka qabnuu fi akka gartee amantiin teenyaas nu jabduu isiidhaaf lubbuu teenya akka kanninu saba keenyaaf illee akka wareegamnu kana hundaa waan isa raayin baradhe osoon xiqqeenya kiyyaan jechuu garuu waggaa raayyee dheengadda amantii bare waggaa jan hedduu nama gaddisiisamee tasaa asit dhiibnee abira kunnu amantii islaamaa warra isii hordofuutu mataa gannu qabu jiraa jan yaa obboleeyso namnummaan mataa ummata kana ol qabee weenyume akka dhugaa rabbiitti galanni harree dhiitichaan galaa sayyoo taate malee namni dura gaara seenee qabsoo eegale sheekotii teenya obboleeyso ummanni gartee hawaaqa ifatus haa ta'u hagartee maraskaana deemuu warreen kaanis haa ta'u ummata kiristaanaa irraa amma badii takka illee una gartu nama sintukan amantii namaan tukan if khabajanii nagaan jiraatan walaakin ammoo ummatummaa reetaniin kana firraa hin dandeen ajaa'iba waan gartee ni beeyta wanni takka qabdu akkasii eeggattee khabajaa si eeggattee deemti taammoo akka hin qabnee fi tapha kan qabne asirra raatichi maal jetti maaliif jennaan bineensota gaaf tokko bishaanirra wal ga'anii leencinis jabeenya isaatii wajjin allaga kanarraa nagaan hin galuu barbaadaa jeejam bineensonni hundi kana jaan teeyriin ammoo humna dhabuu isiitii wajjin kaa akkasitti deebifa wanni jette annagee hangaluun barbaadu kana barbaadan as ba'a jette jenna waan ajaa'ibaati humaan dandeessu bara nagama jette akkasii yaa obboleeysoo sheekonni keenya wallahi waan isaan saba kanaaf dalagan tanaaf san yennee yoo lakkooyne yeroon takka illee nuuf hin fuutu sheekota keenya jechuun namni kitaaba irraa qara'ee
gabru mumatanahu namni adona manni gabru mawanju namni khitaba raqare bare baratanin teenye ni wansan firra khasuudhaaf dura falmi gaara seeni sheekoti teenya akkuma beeytan jechu tanaafi abalu bebalu jeesini lakkaawutti naajamtu namni gartee dura saba kanaaf rasaasa de sheekoti teenya namni duris gartee saba kanaaf wareegamu ture sheekotuma teenya namni falmachuu saba kana barsiise yoo falmatan gabrummaa khaysaani baa waanjuu namni saba barsiise sheekoti teenya walaakin ammoo warri kanuma taa'ee gaaddisa akkama duyda namarra nyaachuu bare khawaan takka fi hojjetee jirre khawajjechuuf illee karoora hin qabne kun gartee taa'eetuma nama qeequ ifi waan hojjetu qeequ ifi gartee kheen deemu khadeemu gatarkisuu tunujisaati walaakin ammoo nuti kamataa keenyaatti yoo waan takka dubbannu duriis ta'e ammaas akkuma jaamu ummata muslimaa tokkummaa teenyaan jaalatan addanu facaasan maarree teenyaan jaalatan akkas nu godhuu barbaada maarree keenyaan fedhan akkana waan hedduu takka nurra qaraama sanuma hunda sodaadhaaf caluma inneetuma deemnu osoo waa hunda numa garru osoo numa osoo beeynu sareen hubaa wajjii jette jan yoo gongoo dura darbitu sareen hubaa wajjii nyaatti osuma beeynu hubaa wajjii nyaannaa jette jan nulleen akkasumatti osuma beeynu hubaa wajjii jennee waa hedduu takka obsineetuma cal jennee mee yoo rabbiin nurraa guute waan akkanaa jala laalluttumaa dhiifnu inneetuma firraa waa hunda waa hedduu takka gartee walit dhiifneetuma deemna ammallee gartee mee namni keenya khaysaa'u nuti warri amantii islaamaa qabu jechuun arraba fi tiifachuun amantii teenya keessatti harka fi tiifachuun miila fi tiifachuun ija fi gurra fi amantiin teenya nu barsiifte yoo jecha tokko gartee dubbanne kan taane ni barreeffama jecha keenya sanii boruu nutti as ba'uudhaaf ta'a laata irra qixaaxam namoo irra sawaabeeffamna waan juutu nuti nu yaachisa waa hunda dubbachuu fi waa hunda harachuu waa hunda dha'uu fi waa hunda dhiituun aadaa islaamaatii miti namni islaamaa ija isaa tiifata gurra isaa tiifata arraba isaa tiifata harkaa miila isaa tiifachaadhaa deema ijjannaa ijannu keessatti dhiiroo jannaata rabbiin nurraa jaalatamu nurraa jibbeennee if eeggachaadhaa deemne akkanuma kaan waraannee kaan dirree kaan maal godhuun hojii teenyaa miti walaakin ammoo sun hojii teenya ta'uu dhabuu wajjin nuti nama akkana nama eeggatu ta'uu keenyaa wajjin eeggatamuu dhabnee hoggaa kaanii nu waraanamnu hoggaa kaanii nu marrabsamnu kuwaan hedduu nama gaddisiisu yaa baleesso haa wal kaba maqaa isaanii dhahuufuu nuti gatii kafaluu qabnudha ummata yeroo dukkanaa keessatti yeroo gartee namni amantiin tiyya miidhamu jirti sabni kiyya miidhamu jira hin beeyne keessatti akka sabaa fi amantiin illee miidhamaadhaa jiru nama nu barsiise dha jechuun waa nama gartee irra waa barreessinee yookaan arrabsinee maal jennuuni miti nama gartee yeroo dukkanaa keessatti yeroo ummanni keenya tokkollee dammaqee hin jirre keessatti yeroo gartee akka arraan tanaatti yoo rakkatanillee rakkoo isaanii namni quban qabneef keessatti nama gartee hawaasa kana mataa walii qabuudhaaf tokkummaa hawaasa kana walitti haqaaruudhaaf hawaasa kana miidhamaa ta'uu isaa if barsiisuudhaaf nama carraaqaa turedha. Galanni harree dhiitichaan galaa jetti Oromoon yoo galata keenya galannummaan nuti isaanii galchinu galata harreedhaa ta'e malee raayyee jechuun nama tuqamuu qabu miti. Kana hoggaan isiniin jiru waa hedduutu jira. Namni gartee bishaan mataa ganna qabe miila hanqatu jetti Oromoon hoggaan himmaayitu bishaan yoo mataa gubbaa nama ganna qabe miila hanqatu silaahuu diin keenyaa tuqame. Taraayya faa tuqamuudha numaa waan qajaja laalihu taisaan tuqamuu waan qajaja amantii teenyaatu tuqamaadhaa jira diin keenyaa tuqamaadhaa jira obboleeyyan kiyyaa nuti akka ummata muslimaa tokkotti ammallee ganaallee durillee naman tuynu ammallee naman tuynu asiichillee nama tuquuf hin deemnu walaakin ammoo nama amantii teenya nurraa tuquun nama amantii teenya gartee maqaa hin taane isii dhammoo baasuun namoota kana